Hi, students. Har'as video biraatiin walitti deebinee jirra. Videoon inni har'aa grade 9 units 1 history qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. Jalqaba irratti video kana like, share akkasumas channel kana subscribe godhuu hin irraanfatina. Videoon keenya inni har'aa unit 1 jalatti maal jalqabna? Early human beings, the Neolithic revolution in the emergence of state isa jedhu ilaalachuudha. Introduction yeroo ilaalutti in this unit deals with the objectives in the methods of the study of history. Unitiin kun kan inni irratti xiyyeeffatu maal irratti? Objectives in the methods of the study of history. Kaayyoo fi akkasumas karaawwan history ittiin qorannuu irratti yookiin ammoo study goonuu irratti xiyyeeffataa jechuudha. It also tries to outline the process of human evolution in the identify the major achievement of the Neolithic revolution. Akkasumas tries to outline maal godhuudhaaf yaala outline godhuudhaaf yaalaa jechuudha. Baasuudhaaf processiiwwan yookiin ammoo adeemsa ilmi namaa ittiin jijjiirama ilma namaa yookiin ammoo haala ilmi namaa ittiin jijjiiramaa dhufe outline godhuudhaafis ni try godhaa jechuudha. In the identify the major achievement of the Neolithic revolution. Akkasumas identify godhuudhaaf yookiin ammoo adda baasuudhaaf major yookiin ammoo achievement ijoo ta'e kan Neolithic revolution kana argannoo isaanii keessaa kan ijoo ta'e identify godhuudhaafis irratti xiyyeeffataa jechuudha. Unitiin kuni the historical origin and the development of states is also explained in the unit. Akkasumas historical origin fi development. Historical origin kan jennuun madda seenaatii fi akkasumas guddinni seenaa dagaaginni seenaa isteetiiwwanii maal ta'a unitii kan jalatti explain ta'a jechuudha. Finally, it deals with the linguistic classification of the various nations in the nationalities of Ethiopia and the peoples of Africa. Xumura irratti ammoo unitiin kun maal irratti xiyyeeffata? Linguistic classification linguistikiin yookiin ammoo linguistic kan jennuun warroota afaan qoratanidha jechuudha. Warroonni afaan qoratan kun classification qoqqoodama isaan afaanota garagaraatiif kennan kana jechuun various nations in the nationalities of Ethiopia. Sabootaa fi sablammoota Itoophiyaa garagaraatiif akkasumas peoples of Africa ummata Afrikaatiif qoqqoodama isaan kennan ni ilaala jechuudha. Kanaafuu unitiin kun wantoota kanneen irratti xiyyeeffata. Jalqaba irratti kan nuti ilaallu meaning of parhistory in the history ilaalaa jechuudha. Hiika parhistory fi akkasumas history. Hiika isaanii yeroo ilaallutti parhistory jechuu fi history jechuun maal akka ta'e ni ilaalla. Parhistory jechuu fi history jechuun garaagarummaa qabaachuudha. Parhistory yeroo jennuu fi history yeroo jennu garaagarummaa guddaa qaba. Mee hiika isaanii haa ilaallu. History is a branch of social science that deals with what human beings did in the past. History jechuun biraanchii yookiin ammoo damee social science keessaa isa tokko ta'ee maal irratti kan xiyyeeffatudha? What human beings did in the past. Ilmi namaa yeroo darbe keessa maal akka dalagaa turan, maal akka hojjechaa turan kan irratti xiyyeeffatudha jechuudha. It studies changes in the development of societies. Akkasumas maal qo'ata? Jijjiirama guddina society yookiin ammoo guddina hawaasummaa ni qo'ata jechuudha. History. It also studies the political, economic, social and the cultural life of past societies. Akkasumas maal qo'ata? Waa'ee political akkasumas economy waa'ee qabeenya isaanii social and the cultural life of past societies. Akkasumas social kan jennuun hawaasummaa fi aadaa jireenya ilma namaa kan yeroo darbe keessa ni qo'ataa jechuudha kan hawaasummaa. History helps us to know about the past, to understand the present and to foresee the future development. Akkasumas history maaliif nu gargaara? To know about the past waan yeroo darbe beekuudhaaf. To understand the present akkasumas
waa'ee ammaa kana understand godhuudhaaf beekuudhaaf and to foresee the future development guddina gara fuulduraatis beekuudhaaf nu gargaaraa jechuudha. Histiriin kanaafuu histiriin maaliif nu gargaara? Waan yeroo darbee beekuudhaaf, waan amma keessa jiru beekuu fi waan gara fuulduraa guddina gara fuulduraa beekuudhaafis nu gargaaraa jechuudha histiriin. It also help us to have broad understanding of national and international issues including democratic principles in the nationalism. Akkasumas maaliif nu gargaara? To have broad understanding of national and international issues. Dhimmoota international fi national ta'an kan kanneen maal godhuudhaaf beekuudhaaf to have broad understanding yookiin ammoo beekumsa bal'aa ta'e qabaachuudhaaf waa'ee maali? National and international issues. Dhimma naashinaali fi intarnaashinaali kana beekumsa yookiin ammoo understanding guddaa ta'e yookiin bal'aa ta'e qabaachuudhaafis nu gargaaraa jechuudha. Including democratic principles in the nationalism. Maal include gochuudhaan democratic principles qajeelfamoota democratii fi nationalismii hammatee isaan kanneen understand godhuudhaaf nu gargaaraa jechuudha. History can also help us to develop the necessary skill for collecting and analyzing information to reach at conclusions. Ammas maaliif nu gargaara? To develop necessary skill. Beekumsa necessary ta'e guddifachuudhaaf waa'ee maali? For collecting and analyzing information. Informationii collect godhuudhaaf jechuun walitti funaanuu fi akkasumas analyzing godhuudhaaf informationii kana analyzing godhuudhaaf yookiin ammoo xiyyeeffannaa yookiin ammoo xiinxallii itti kennuudhaaf nu gargaaraa jechuudha. To reach at conclusion. Maalirra gahuudhaaf? Conclusion yookiin ammoo goolabbii wayiirra gahuudhaaf inni kun nu gargaaraa jechuudha histiriin. Histiriin kanaafuu hiikaan isaa kana fakkaata. Mee parhistirii jechuun maal jechuudha haa ilaallu. Parhistory is the study of distance past. Parhistory jechuun study yookiin ammoo qo'annaa waa'ee maaliiti? Yeroo darbe keessa fageenya yeroo darbe keessa kan baay'ee fageenya qabu qorachuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. It is the study of events before human society developed the art of writing. Akkasumas inni kun maalidha? Waa'ee maalii qo'ata? Study of events. Qo'annaa waa'ee taateewwanii before human society developed the art of writing. So ilmi namaa aartii yookiin ammoo dandeettii waa barreessuu developing godhanii duratti hin gabbifatiin duratti wantoota jiru maal godhaa qo'ataa jechuudha parhistirii kan jennu. Kanaafuu garaagarummaa parhistiriitii fi histirii haala salphaa ta'een hubatuu dandeenya. Inni kun jechuun maal jechuudha? Histiriin waa'ee maalii qo'ata jennee jirra? Waa'ee yeroo darbee, waan ammaa akkasumas waan gara fuulduraa understand godhuudhaaf nu gargaara jennee jirra. Parhistirii kan jennu ammoo waa'ee yeroo darbee keessaa yookaan maalii qo'ata? Kan distaan ta'e kan fageenya qabu qo'atuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa isaa isa kan ta'a. Archaeology is the science in which archaeologists dig out materials objectives in the fossils of the past. Archaeology kan jennuun saayinsii archaeologistoota jechuun warra archaeology qoratan kanaadha. Dig out materials objectives in the fossils of the past. Kan isaan dig out ittiin godhan wanta wayii soqanii ittiin baasanidha jechuudha. Material objectives meeshaawwan ta'uu danda'a akkasumas fossils of the past. Fossilsiiwwan yookiin ammoo hambaawwan yeroo darbe keessa kan isaan ittiin dig out godhanidha. Soqanii baasanidha jechuudha kan archaeology jennuun. Archaeology jechuun kanaafuu saayinsii maaliiti? Meeshaawwan yeroo darbe keessa itti fayyadamaa turan yookiin ammoo fossilsiiwwan hambaawwan garaagaraa kan ittiin dig out godhanidha jechuudha. It helps us in the study of parhistory. Archaeology kun maaliif nu gargaara? Qo'annaa waa'ee parhistirii keessattis nu gargaaraa jechuudha. Fossils are the remains of dead plants. Fossils kan jennuun are the remains of dead plants, human beings and animals. Fossils jechuun hambaa isin jedhee jira. Hafteewwan maaliiti? Dead plants biqiltoota du'an akkasumas human beings
and the animals. Wantoota du'an kanneen akka biqiltoota ta'uu danda'a, kan akka ilma namaa ta'uu danda'a, akkasumas kan bineensotaa ta'uu danda'a. Kanneen maal jennaaniin fossils jennaan. The study of fossils and the other materials remains of the past helps us to construct what happened before writing started. Studying waa'ee fossils kana in the other materials remains. Fossils kanaa fi akkasumas meeshaawwan biraa kanneen yeroo darbe keessatti fayyadamaa turan kana qoratuun maaliif nu gargaara? To reconstruct what happened before writing started. Maaliidhaaf nu gargaara? Isoo barreeffamni jalqabamiin duratti maaltu akka raawwatamaa ture beekuudhaaf inni kun nu gargaaraa jechuudha. Waa'ee fossils kanaa fi material remains kana meeshaawwan hafan kanneen qoratuun kun maaliif nu gargaara? Isoo barreeffamni hin jalqabamiin duratti maaltu akka raawwatamaa ture beekuudhaaf nu gargaaraa jechuudha. Unlike past history, however, the subject of history mainly deals with the past beginning from time when writing and the recording started. Subjectiin history kun mainly deals inni ijoodhaan irratti xiyyeeffatu maalidha? With the past beginning from the time when writing and the recording started. Yeroo kamirraa jalqabeeti? Yeroo barreeffamni jalqabee fi akkasumas recording wantoota garagaraa record godhuu barreessanii yookiin ammoo kuusanii kuusaa keessa kaa'uun galmeessanii kaa'uun kanarraa jalqabee qo'ataa jiru. Kanaafuu histiriin maal irratti diil ta'a? Erga barreeffamni jalqabee fi recording jalqabeeti kan inni irratti xiyyeeffatu. Histiriin garuu isoo barreeffamni hin jalqabiin duratti jennee jira. Kanaafuu garaagarummaan tokko isa kan ta'uu danda'a jechuudha. Garaagarummaan histiriitii fi histirii. Fiigarii kana akkuma ilaalaa jirrutti hafteewwan garagaraati. Inni kun hambaawwan garagaraa lafee namaa akkasumas meeshaawwan garagaraati fi kanneen garagaraati. Kanaafuu wantoota akkana kana maal jennaani? Fossils jennee waamnaa jechuudha. General sources of history. Madda waliigala history. History is supported by evidences which are obtained from several sources. Histiriin kun maaliin support ta'a? Maaliin gargaarama? Evidenceedhaan, ragaadhaan gargaaramaa jechuudha. Which are obtained from several sources. Ragaan kunis kan maalirraa madduudha? Madda garagaraa irraa kan argamudha jechuudha. Evidencein kun the general sources of history are divided into two. General sourcein history kun bakka lamatti qoodama. Isaanis maal fa'a? Primary and secondary source jennee bakka lamatti qoodamaa jechuudha. General source kun mee maal akka ta'e haa ilaallu. Primary source. Primary sources are original materials that have direct relation to the events they describe. Primary source kan jennuun madda jalqabaa jechuu dandeenya yookiin ammoo madda harka jalqabaa jennee waamuu dandeenya jechuudha. Primary source kana inni kun maal jechuudha? Original materials. Meeshaawwan oriijinaala ta'an that have direct relation. Akkasumas kan maal qabanii isaan kunniin hariiroo sirrii direct relation yookiin ammoo hariiroo walitti dhufeenyi sirrii kan eventii yookiin ammoo taatee ibsan kana wajjin qabanidha. Primary source kan jennuun. These are original written materials such as accounts of direct witness or observation of an event. Isaan kunniin maalidha? Original written material. Original written material kanneen akka maaliiti? Direct witness or observation of an event kan jennuun kanneen akka monuments, tools, ornaments and the coins are also primary sources. Monument kan jennuun siidaawwan garagaraa, tools meeshaawwan garagaraa, ornaments calleewwan kan jennuun akkasumas coins are also primary sources. Saantimoonni garagaraatis maalidha? Primary sources jechuudha. Isaan kunniin madda jalqabaati. Isaan kunniin primary sources. Primary sources are more reliable than secondary sources. Primary sourcing kun maalidha? More reliable. Isaan kunniin caalatti maalidha? Fudhatama qabanii jechuudha. Amansiisoodha. Than secondary sources. Secondary sources ala primary sourcing amanamaadha jechuudha. More reliable. Secondary source kan jennu wantoota akkamiiti mee ilaalu.
Secondary sources do not have direct relation to the events they describe. Secondary source kan jennuun direct relation hin qabaatan, hariiroo kallattii waliin hin qabaatan jechuudha. Eventiiwwan yookiin ammoo taatee isaan ibsan san wajjin hariiroo kallattii waliin hin qabaatan. Garuu ammoo primary source jalatti maal jennee jirra? Direct relation qabanii jennee jirra jechuudha. Kanaafuu secondary source ammoo direct relation hin qabaatan. Examples of secondary sources are history books, oral traditions, novels, and plays. Example one secondary source kana maal fa'a? History books, kitaaba history, oral traditions. Oral tradition kan jennuun odeeffannoo yookiin ammoo information afaaniin dhaloota irraa gara dhalootatti daddarbuun oral traditions jennaan isaan ilaalla. Novels, asoosama garaagaraa, akkasumas plays, taphoonni garaagaraa secondary source jennee waamnaa jechuudha isaan kanneen. Akkasumas kitaabni amma nuti barataa jirru kun history bookiin kun maalidha? Akkasumas kitaabota biraa ta'uu danda'a, kitaabota seenaa kan biraa ta'uu danda'a. Kanaafuu isaan kunniin maalidha? Secondary source dha jechuudha. History can only be written on the basis of information collected from the above two types of general sources. History kan inni itti barraa'uu danda'u basis of information based on kan collect ta'an jechuudha, kan funaanaman from the above two types of general sources. General source lamaan ilaale kana primary source fi secondary source kana qofa irratti hundaa'uudhaan maal ta'a barreeffamaa jechuudha history bookiin. Historians are expected to carefully use them in writing the history of a given society such as that of Ethiopian region. Historians sun yookiin ammoo kan seenessitoonni kan jennuun historians kan jennu warra history qoratanidha. Kan isaan yookiin ammoo barreessan jechuu dandeenya. Maal irratti xiyyeeffatanii? Primary source fi secondary source kan irratti xiyyeeffatuudhaan carefully of eeggannaadhaan jechuudha isaan kana irratti xiyyeeffatuudhaan history wanta wayii barreessuu danda'an. Fakkeenyaaf such as that of Ethiopian region. Fakkeenyaaf kan naannoowwan Itoophiyaa barreessuudhaaf maal irratti xiyyeeffatanii barreessanii? Primary source fi secondary source kan irratti xiyyeeffatuudhaan, akkasumas isaan kan ammoo carefully haala ta'een haala of eeggannaa qabuun irratti xiyyeeffatuudhaan isaan kana barreessan jechuudha. Kanaafuu history karaa kanaan barraa mee exercise kanaa ilaallu. Which of the following sources is more reliable? Sourceewwan kanneen keessaa kan caala amansiisaa ta'e isa kam jedha? Mee ilaallu. A irratti monuments, B novels, C oral traditions. A irratti siidaawwan garagaraati, B asoosamoota garagaraati, oral traditions, C irratti ammoo oral traditions. Information afaaniin dhaloota irraa gara dhalootaatti daddarbuudha. Kanaafuu kamtu caala amanamaadha jennee yoo kan ilaallu taate maaliif deebi'uu qabna? Primary source fi secondary source deebi'uu qabna jechuudha. Hiika isaanii seeraan beekuu qabna. Maal jennee jirra? Primary source secondary source caala baay'ee amansiisaadha jennee jirra jechuudha. Kanaafuu kanneen keessaa primary source kan ta'e more reliable dha. Kanaafuu primary source kan ta'e A dha jechuudha. Eetu monuments jechuun siidaawwan garaagaraa jennee jirra. Kanaafuu inni kun primary source waan ta'eef amansiisaadha jechuudha. More reliable. Isaan hafan ammoo novelii fi oral tradition maalidha? Secondary source dha. Kanaafuu sirriidha jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo the remains of dead plants, animals and the human beings are A archaeology, B fossils, C secondary sources. Hafteewwan biqiltoota du'anii fi akkasumas namoota ta'uu danda'a animaalii maalidha jechuu barbaadeeti, maal jedhamanii waamaman jechuu barbaadeeti. A irratti archaeology jedhee jira, B irratti fossilsidha, C irratti secondary source. Kam ta'a? B ta'a jechuudha. Fossils jennee ilaallee jira. Fossils are the remains of dead plants, animals and human beings jennee ilaallee jira. Kanaafuu B'n sirriidha jechuudha. General sources of Ethiopian history. General source seenaa Itoophiyaa kan ilaalu ta'e the most important primary sources of Ethiopian history are fossils, ruins of buildings, inscriptions, chronicles and documents such as letters and codes of laws.
Primary source in seenaa Itoophiyaa maal fa'a? Fossilsiiwwan hambaawwan garaagaraa, ruins of buildings, ona ijaarsota garaagaraa akkasumas inscriptionewwan garaagaraa, chronicles and documents such as letters. Dokumentiiwwan kanneen akka qubee fi codes of laws. Koodiiwwan seeraa kunniin maalidha? Primary source of Ethiopia jedhamanii waamamu jechuudha. The old inscriptions in the documents about Ethiopia were written in Sabian, Ge'ez, Amharic, Arabic, Greek, and the other European languages. Inscription fi documentiin Ethiopia maalidhaan barraa'anii kanneen akka Saabiyaan, afaan Saabiyaan jedhamuun, Ge'eziidhaan, Amaarikiin, Arabii fi Giriikii fi akkasumas other European language afaanota biyya Awurooppaa kanneen birootiinis ni barreeffaman jechuudha. The major part of secondary sources for the study of Ethiopian history are history books, novels, plays, and the oral tradition. Secondary source warreen ta'an ammoo seenaa Itoophiyaatiif jechuudha. Kanneen akka history book, kitaabota seenaa garaagaraa, novels, asoosamoota garaagaraa, taphootaa fi akkasumas oral traditionidha jechuudha. Secondary source kan ta'an oral traditions jechuun maal jechuudha? Isa kana ilaalu. Oral traditions are information transmitted by word of mouth. Word of mouth from generation to generation. Oral tradition kan jennuun information yookiin ammoo odeeffannoo transmitted by word of mouth. Jecha afaaniitiin dhalootarraa gara dhalootaatti daddarbuun maal jennaani? Oral tradition jennee waamna jechuudha. It is also one of the main sources for the study of Ethiopian history. Akkasumas inni kun maalidha? Madda ijoo ta'edha. Maalidhaaf? Study of Ethiopian history. Seenaa Itoophiyaa qoratuudhaaf inni kun baay'ee kan main ta'edha, kan ijoo ta'edha jechuudha. Dating in history. Dating in history. Mee dating yeroo haala kamiin ilaalla? Events occur in time. Eventiiwwan taateewwan garaagaraa haala kamiin argamu? In time, yeroodhaan argamu jechuudha. But their duration in time could be short or long. Garuu ammoo turtiin taateewwan kanneenii in time could be short or long. Yeroodhaan maal ta'a? Yookiin gabaabaa ta'a yookiin ammoo dheeraa ta'a jechuudha turtii isaanii yeroo ilaalutti. If so, how could we express the duration of event in time? Kanaafuu haala kamiin express goona durationii kana yeroodhaan? We express the duration of events in time by using certain units. Duration kana turtii eventiiwwan garaagaraa taateewwan garaagaraa kana yeroodhaan ibsuudhaaf certain unity garaagaraa fayyadamna jechuudha. Certain unit kan jennuun maal fa'a? These units are called decade, century, and the millennium. Millennium jedhamanii waamamu jechuudha. Unitiiwwan kunniin maal fa'a? Decade, century, and the millennium. Mee maal akka ta'an ilaalu. A period of 10 years is called decade. Periodiin yookiin ammoo yeroon waggaa 10 maal jedhamee waamama? Decade jedhamee waamama jechuudha. Decade jechuun kanaafuu waggaa 10tu decade jedhamee waamama. That of hundreds years century. Kan ammoo waggaa 10 maal jedhamee waamama? Century jedhamee waamama jechuudha. Jaarraa isa jedhamu san. Jaarraan waggaa meeqa? Waggaa 100 of keessaa qaba. Kanaafuu kan waggaa 100 ammoo century jedhamee waamama. And 1000 years millennium. Waggaan 1,000 ammoo maal jedhamee waamama? Millennium jedhamee waamama jechuudha. Kanaafuu certain unitiin isaan kaniin jechuudha. In writing history, past events are organized according to their sequence in time. Seenaa yeroo barreessinutti taateewwan yeroo darbe keessa haala kamiin organized ta'anii argamu? Sequence in time. Tartiiba yookiin ammoo haala raawwii isaaniitiin yeroo keessatti argamu jechuudha. Inni kunis haala kamiin sequence inni jennuun tartiiba isaaniitiin wal duraa duubaan jechuudha. Tartiiba isaanii eeguudhaan yeroo keessatti organize ta'anii argamu jechuudha. The sequence of events in time is called
chronology. Sequencing yookiin ammoo tartiibni eventiiwwan kanneenii yeroo keessatti maal jedhamee waamama? Chronology jedhamee waamama jechuudha. Chronology jechuun the sequence of event in time jennee karaa salphaa ta'een ibsuu dandeenya jechuudha. Calendars kalendaroota ni beekna. Calendars help us to put events in time chronology. Calendar ammoo maaliif nu gargaara? Eventiiwwan yeroodhaan haala kamiin akka chronology keessatti ibsinu yookiin ammoo put goonee keessa kennu nu gargaara jechuudha calendariin. There are different kinds of calendars. Kalendaroonni gosa garagaraatu jira, hedduudha jechuudha. But two of them are widely used all over the world. Garuu isaan keessaa lamatu seeraan addunyaa kanarratti fayyadamnaa jechuudha. Widely bal'inaan kan itti fayyadamnu kalendaroota lamatu jira. Kanaafuu kalendarri lama qofatu jira jechuu hin dandeenyu. Kalendarri hedduudha jechuudha. Kalendarri hedduutu addunyaa kanarra jira. Garuu isaan keessaa kan seeraan itti fayyadamnu lamaadha. Isaan maaliif maali? These are Gregorian and the Islamic calendar. Gregorian calendar isa jedhamuu fi akkasumas Islamic calendar isa jedhamu fayyadamnaa jechuudha baay'inaan. According to the Gregorian calendar, time is counted forward and backward from the time of the birth of Jesus Christ. Akka calendar Gregorian calendar kanatti time is counted. Yeroon haala kamiin lakkaa'ama? Forward and backward. Gara duubaatii fi gara duraatti lakkaa'amaa jechuudha. Eessarraa jalqabee from the time of birth of Jesus Christ. Dhaloota Kiristoos irraa jalqabee gara duubaattii fi gara duraatti jechuudha. Kana jechuun dhaloota Kiristoos dura jennee yookiin ammoo dhaloota Kiristoos booda jennee waamnaa jechuudha. Kanaafuu gara lamaan lakkaa'uu dandeenya. In this case, the time before the birth of Christ is referred to as BC or before Christ. Sababa kana keessatti keesii kana keessatti taayimiin before the birth of Christ dhaloota Kiristoos dura maal jedhamee waamama? BC jennee bakka buufachuu dandeenya jechuudha. BC jechuun biin before jechuudha. Siin ammoo Christ jechuudha. Dhaloota Kiristoos dura jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. BC dhaan ibsina. Whereas the time after the birth of Christ is expressed in AD. Yeroon ammoo erga dhaloota Kiristoosii maal jennee waamna? AD jennee bakka buufannaa jechuudha. Latin term. Inni kun AD kun Latin termidha. Jecha Laatinii ta'ee maalirraa kan dhufedha? Annoo Doomini isa jedhurraa dhufe jechuudha. Kanaafuu maal bakka buuti? Annoo isa jedhu kana diin ammoo Doomini isa jedhu bakka buute jechuudha. Meaning hiikkaan isaa ammoo annoo Doomini kan hiikkaan isaa in the year of the Lord. In the year of the Lord. Bara gooftummaa isaa keessaa jechuudha. Bara gootummaa birth of Christ yookiin ammoo bara gootummaa Kiristoos, gooftummaa Kiristoos keessaa jechuudha inni kun. Kanaafuu inni kun Gregorian calendariin kun gabaabumatti maal fayyadama jennee ilaaluu dandeenya? Birth of Christ. Dhaloota Kiristoos fayyadamaa jechuudha Gregorian calendar. Akkasumas tarmiiwwan nuti fayyadamnu BC fi AD dha. BC jechuun before Christ. Dhaloota Kiristoosin dura, AD ammoo dhaloota Kiristoosin booda wantoota jiraniif AD fi BC kana fayyadamnaa jechuudha. The Islamic calendar. Islamic calendar mee haala kamiin ibsamaa ilaalu. Follows the event called the Hijrah to count time forwards and backwards. Islamic calendar ammoo kan inni fayyadamu eventii yookiin ammoo taatee maal jedhamudha? Hijraa jedhamu fayyadamaa jechuudha. Gregorian calendar maal fayyadama jennee jirra? Taatee maal jedhamudha? Birth of Jesus Christ isa jedhudha. Islamic calendar ammoo hijraa isa jedhu hordofaa jechuudha. To count time forward and backward. Akkasumas kunis akkuma jalqaba backward fi forward fayyadama jenne calendariin kunis forward fi backward dha. Hijraa kanarraa gara duubaatti isa dura hijraa dura yookiin ammoo hijraa booda jennee karaa lamaan fayyadamnaa jechuudha. The hijraa was hijraa jechuun maal jechuudha mee haa ilaallu. The hijraa was the flight of the Prophet Muhammad from Makkah to Medina in 622 AD. Hijraa kan jennuun the flight of
Prophet Muhammad. Imala Prophet Muhammad Makkah irraa gara Madiinaa taasisanidha jechuudha. Bara meeqa keessa 622 keessa dhaloota yookiin ammoo imala filaayitii imala isaan gara Makkah irraa gara Madiinaa taasisantu maal jedhama? Hijiraa jedhamee waamamaa jechuudha. Hence, BH stands to the year before the Hijrah and the AH refers to the years after the Hijrah. Kanafu BH kan jennuun maal bakka bu'aa? Before the Hijrah. B'n maal bakka buuti? Before isa jedhudha. H'n ammoo Hijraa bakka buute jechuudha. Before the Hijrah. Hijraadhaan duratti maal jennee waamna? BH jennee waamna jechuudha. Hijraadhaan booda ammoo after the Hijrah. AH isa jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. After the Hijrah isa jedhu bakka bu'uudhaaf nu gargaarti. Kanaafuu kaalendarri lamatu jira. Kaalendara hedduutu jira. Isaan keessaa ammoo kan baay'inaan fayyadamnu lamaadha. Lamaan saniin Gregorian kalendarii fi Islamic kalendariidha. Gregorian kalendariin eventii birth of Jesus Christ isa jedhu fayyadama. Islamic kalendariin ammoo Hijraa isa jedhu fayyadama jechuudha. Akkasumas termiiwwan lama fayyadamna. Gregorian kalendarii keessatti BC fi AD dha. Hijraa keessatti ammoo BH fi AH fayyadamna jechuudha. Kanaafuu haala salphaa ta'een isa kana haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Apart from the above two ways, we can also refer to the time in the past in terms of BP, before present. Karaawwan ittiin ibsinu kana wayiiwwan lamaan kana keessaa haala kamiin wanta biraa immoo maal jennee fayyadamuu dandeenya? Yeroo darbe kana yeroo darbe isaan kunniin yeroo darbe fi yeroo baay'inaan garuu yeroo darbe fayyadamna. Inni kun yeroo darbe kana haala kamiin ibsuu dandeenya ammoo BP jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Before present amma dura jennee yeroo darbe kana ibsuu dandeenya jechuudha. BP is mostly used to refer to very distant time in the past. BP kun yookiin ammoo before presenting kun kan inni baay'inaan itti fayyadu maal ibsuudhaafi yeroo very distant time yeroo darbe kan baay'ee fageenya qabu ibsuudhaaf nu gargaara jechuudha. Note: the years from 600 AD to 699 is in the 17th century. Waggaan 600 hanga 699 jaarraa meeqaffaa keessa? Seencharii torbaffaa keessa jechuudha. Century torbaffaa keessa. Therefore, Hijraa is in the 17th century. Kanaafuu Hijraan jaarraa meeqaffaa keessa? Jaarraa torbaffaa keessa. Maaliif 622 waan ta'eef 622 irraa waan jalqabeef 622 ammoo 699 jidduu jira jechuudha. Sababa kanaaf inni kun erga 17th century ta'ee jaarraa torbaffaa erga ta'ee 622 yookiin ammoo Hijraanis jaarraa meeqaffaa keessa? Jaarraa torbaffaa keessa jechuudha. Isa kana jaarraa kanneen akkamitti argachuu dandeenya? Inni kun haala kamiin 17th century ta'e jennee yookaan lakkoofnu taate haala kamiin lakkoofna? Tokkorraa jalqabee hanga 99 jaarraa tokkoffaadha. Century tokkoffaadha. Dhibbarraa jalqabee hanga 199 lama. 200 jalqabee hanga 293 aga 299 300 irraa jalqabee hanga 399 400 irraa jalqabee ammoo hanga 499 meeqa ta'a? 5 ta'a. 500 irraa ammoo hanga 599 600 irraa hanga 699 jaarraa torbaffaa ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan jaarraa itti galfatuudhaaf barri yoo nu kenname jaarraa meeqaffaa keessa yoo kan nu jedhu taate haala kanaan lakkoofnya itti galfachuu dandeenya jechuudha. According to the Gregorian calendar, okay, similarly, akkasumas 1805 is in the 19th century. Barri 1805 kunis jaarraa meeqaffaa keessa? Jaarraa 19ffaa keessa jechuudha. Isa kanas haala kanaan lakkoofnya itti galfachuu dandeenya. Mee activity kana ilaal. Activity 1.2. The Gregorian uses the time of the jedhee kanaafuu A irratti birth of Jesus Christ, B days of Jesus Christ,
C. Birth of Moses. D. Days of Abraham. Gregorian calendar kun event maal jedhamu fayyadama jechuu barbaadeeti. Kanaafuu maal fayyadama jennee jirra? Birth of Jesus Christ isa jedhu kana fayyadama jennee jirra jechuudha. Kanaafuu een deebiidha jechuudha. Inni itti aanu immoo the year 1855 is found in the 18th century, 19th century, 20th century, 17th century. Bara 1855 jaarraa meeqaffaa keessa argama jechuu barbaadeeti. Kanaafuu jaarraa 19ffaa ta'a jechuudha. Sababa maaliitiif 1805 meeqa keessatti argama jennee jirra? Jaarraa 19ffaa keessatti argama jennee jirra. Kanaafuu jaarraa 19ffaa jechuun bara 1800 hanga meeqaati? Bara 1899. Kanaafuu inni kun jidduu isa waan jiruuf meeqa ta'a? 19th century ta'a jechuudha. 19th century. Kanaafuu isa kana haal saniin lakkoofsa itti galfachuu dandeettanii jechuudha. The writing of history. Seenaa barreeffama ilaalaa. The world's oldest writing. The world's oldest written history comes from China. Barreeffamni old kan ta'e dullachi jechuudha. Barreeffamoota jiran keessaa kan baay'ee dulloomaa ta'e akka addunyaatti eessarraa dhufe? From China. China irraa dhufe jechuudha. Kana jechuun China keessatti yeroo jalqabaatiif China keessatti jalqabe jechuu dandeenya. Maaliif kan dullachi yookiin ammoo dulloomaan oldest kan ta'e waan achii dhufeef kanaafuu achitti jalqabe jechuu dandeenya jechuudha. Archaeologists have discovered records of Chinese history written before 1000 BC. Archaeologistoonni discovered godhanii jechuudha waan kana yookiin ammoo barreeffama China irraa dhufe kana discovered godhanii jechuudha. Haala kamiin qoratanii barreeffamni kun written before kan inni barreeffame bara 1000 dura jechuudha. Akka dhaloota Kiristoos duratti waggaa 1000 dura barreeffame jedhanii discover godhanii jechuudha. Qoratan isaan kunniin archaeologistoonni. Western historical writing began in ancient Greek. Seenaan barreeffama Western kan dhiyaa jechuudha. Kan dhiyaa ammoo began in ancient Greek. Eessatti jalqabe? Ancient Greek yookiin ammoo Greek duraan keessatti jalqabe jechuudha. The first Greek historian Herodotus 404 up to 425 BC was known as the father of history. Historian yookiin ammoo seenessaan biyya Greek inni jalqaba Herodotus jedhamee waamama. Herodotus jedhama maqaan isaa. Innis bara meeqaa jalqabeeti? Bara 484 hanga bara 425 BC before Christ yookiin ammoo bara kana bara 484 hanga 425 dhaloota Kiristoosiin duraa jechuudha inni itti jalqabe. Innis maal jedhamee waamama? Father of history jedhamee waamama jechuudha. Abbaa history, abbaa seenaa jedhamee waamama jechuudha Herodotus. Kanaafuu who is the father of history yoo kan jedhamtan taate Herodotus jechuudha. Akkasumas wanti isin asitti hubachuu qabdan bara kana yoo kan ilaaltan taate guddaa irraa gad lakkaa'e 484 hanga 425 jira. Inni kun maaliif guddaa irraa gadi lakkaa'e jettanii yaaduu dandeettanii? Inni kun maaliif lakkaa'uu danda'e? Maal jedhee jira? BC jedheera. Dhaloota Kiristoos duraa jechuudha. Dhaloota Kiristoos dura. Kanaafuu kaalendarri ammoo maalirraa lakkaa'e jennee jirra? Kaalendarri Gregorian kaalendar inni jedhamu dhaloota Kiristoos irraa takka jedhee lakkaa'aa jechuudha. Takka jedhee achirraa lakkaa'aa deema. Kanaafuu wanti isa duraa sun guddaa irraa gad lakkaa'aa dhufuudhaan maal ta'a? Tokkotti gad deebi'uu qabaa jechuudha. Tokkotti yeroo gad deebi'ee sanboota ammas tokkorraa ol lakkaa'aa deemaa jira jechuudha. Kanaafuu BC'n dhaloota Kiristoos dura guddaa irraa gara xiqqaa lakkaa'aa deemnaa jechuudha. Garuu ammoo AD kan jennuun dhaloota Kiristoosiin booda ammoo maal jennee waamnaa? Xiqqaa irraa gara guddaatti ol lakkaa'aa jennee hubannaa jechuudha haala kanaan. His most famous successor Thucydides inni jedhamu wrote crucially and accurately. Wanni inni ittiin beekame
argannoo inni argate famous successor. Waan inni success godhe waan inni itti beekame kun maalidha? Isa third side isa jennuun kana jechuudha. Barreeffama inni kun barreeffama kanaan beekame jechuudha. Wrote crucially and accurately. Isa kana haala kamiin barreesse? Haala xiyyeeffannoo qabuu fi akkasumas haala sirrii ta'een barreessee jiru. Kanaafuu isa kanaan beekama Herodotus namni jedhamu kun. Most historians use certain basic methods in writing history. Historian hedduun yookiin ammoo seenessonni hedduun isaanii maal fayyadamanii seenaa wayii barreessuudhaaf basic method wayii fayyadamanii jechuudha. Karaa basic ta'e wayii fayyadamanii innis maalidha? First jalqaba irratti maal godhanii? They select in an issue or a topic from the past period. Jalqaba irratti maal godhanii? Dhimma wayii issue kan jennu dhimma wayii yookiin haajaa wayii or topic mata duree wayii kan irratti barreessuu barbaadan eessaa fidatanii barreessanii isa kan from the past period yeroo darbe keessa isa tokko select godhuudhaan barreeffatanii jechuudha jalqaba irratti. Inni kun meetiidha karaa isaan ittiin barreessanidha. Jalqaba irratti mata duree select godhan. Next itti aanee ammoo maal godhanii? They read different source materials. San booda maal godhanii? Soorsiiwwan garaagaraa dubbisanii jechuudha. Erga soorsiiwwan kanneen walitti qabatanii maddoota garaagaraa source materials meeshaawwan garaagaraa irraa ta'uu danda'a. Erga isaan kanneen walitti qabatanii booda maal godhan? Lammaffaa irratti kanaafuu read different source materials. Jalqaba irratti mata duree select godhanii itti aansee ammoo read different source materials. Soorsiiwwan yookiin ammoo maddoota garaagaraa dubbisanii jechuudha san booda. Then itti aansee maal godhan? They interpret the information obtained from these sources. San booda maal godhanii? Interpret godhanii jechuudha. Hiika itti kennan informationii different sources irraa walitti qabatan kana maal godhanii? Hiika itti kennatan. Finally xumura irratti ammoo they write the history in a simple, readable, attractive and objectively. San booda maal godhanii xumura irratti history kana ni barreessan jechuudha. Haala kamiin? Haala simple ta'een, haala salphaa ta'een akka nama garuu danda'utti jechuudha. Readable akka nama dubbifamuu danda'utti. Attractively haala nama hawwatuu danda'uun and objectively haala kaayyoo qabeessa ta'een isa kana barreessanii jechuudha. Kanaafuu mata dureen keenya inni har'aa barnoonni keenya inni har'aa isa kana fakkaata. Paartii 1 isa kana ilaallee jirra. Yeroo itti aanu paartii 2dhaan early human being and the Neolithic revolution isa jedhu ilaalla. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoo kana xumura irratti like godhuu hin irraanfatina. Yoo like hin godhin kan taate akkasumas viidiyoo kana namoota hedduudhaaf share godhuu hin irraanfatina. Akkasumas channel kana subscribe godhuu hin irraanfatina isin jechuu barbaada. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti